mucaa bareedduu sana dubbisanii siree faamilii irratti kuffisanii akka muuzii irraa qoncisanii akka warra garii baatu irraa shubbisanii Oromoon qoosaa qaba. Dr. Zalaalem sabni Oromoo jedhamu akka waan qoosaa hin qabne tokkotti dhaloonni har'a ilaalee yoo xiyyeeffannaa fi gurra isaa qoosaa fi aartii saba biraaf fi afaan biraaf iddoo kenne iyyuu Oromoon qoosaa ni qaba. Qabaachuu qofaa osoo hin taane qoosaa ajaa'ibaa kan siyaasa biyyaa jaalalaa fi hawaasummaa keessatti ergaa gurguddaa dabarsan Oromoon ni qaba jedhanii dubbataniiru. Walumatti qabaatti Oromoon qoosaa qabaayii inni jennee yoo gaafanne egaa kunuunti mataan isaa qoosaa ta'uu danda'a. Garuu waa tokkoon isinitti hima. Qoosaa durii qotee bulaa biratti odeeffaman. Ijoollee qotee bulaati baay'een keenya. Gaxariitti guddanne baadiyyaatti guddanne waa baay'ee dhageenya. Inni baadiyyaatti dubbatamu san magaalaatti dubbatamu badaa mi'aawota. Inni magaalaa keessaa immoo isa baadiyyaatiif badaayyuu mi'aawota. Garuu tokkoon isinitti hima yookaan lamaan tokko qoosaa duriiti. Abbaa faadhatu maa isaaniitti jiru yoo mucaa gurguraan tokko ulaa baneetti seena. Jennaani afaanii mi'aawu afaan ijoolleetiin abbaa maal hojjettaa innaan haadha kee jilbishee dhukkubnaan jilba kootiin sukkuumaa fi jiraa jedheen. Mucaan deebii kan argatee gara hasaasaatti fiige deebi'ee. Guyyaa kaan isaanii taa'ee irbaata eeggatutti mucaan dhufee abbaa hamma irbaanni qaqqabutti ayyeedhaaf ka'ate jilba keetiin jilba ishee sukkuumtuu fiide. Gara biraas ni dabalee abbaa warraa fi haadha warraati haati warraa dhukkubsatanii sireerra waggaa yeroo baay'ee turaniiru. Gaaf tokko akka fedhettuu lafaa kaanii biddeen wayii qopheessanii fi nyaachisuuf jedhanii naani gamaaf gamana bidda gamaaf gamana tuutaanii haati warraa akkuma fedhettuu gad jedhanii to'a bidda fuufanii gad jennaan abbaa manaan qaami isaa daaraa tuqee argu. Maali abbaa warraa koo hundattuu fayyitee naman taatu jettanii daaraa keessa suuqtanii. Qoosaan Oromoo bifa akkamiitiin of mul'isan gaaffii jedhuufis deebii kennaniiru. Akka aadaa Oromootti qoosaan karaa adda addaa saba keenya gidduutti of mul'isaa tureera. Gariin weedduudhaan, gariin ammoo walaloon, gariin makmaaksaan, gariin ammoo geerarsaanidha jechuudhaan dhugaa jiru lafa kaa'aniiru. Fakkeenyaaf garuu qoosaan Oromoo bifa kamiin of mul'isaasa jennuufi bifa walaloon, bifa geerarsaan, bifa mammaaksaan, bifa weedduu cidhaan, bifa weedduu da'umsaan, bifa holootiin, akkasumas afoolaan, akkasumas saadoodhaan. Bokkaa baachuun tokkoon roobdiinii baachuun tokkoon teessi mana baachuu tokkoon seene uwwee baachuu tokko dhaabdee marqaa baachuu tokko baastee takkan baachnee takkan nyaanne utuu baachnee takka nyaannuu hin dhufe baangal majaaree kan gaaddidduun mana caalee harka tokkoon buta baata harka tokkoon guca baata buta isaatiin na butuu fi guca isaatiin na gubuu fi dubartiin mana wallaaltu gola gaangee xobna gootee balfaa garbuun irra buustee qicaa daadhiinatti guuftee. Achi ka'een finxiriire akka harree soonsi ciniineedha. Isaan kun walaloo warra nuyi boodii jennee moggaasuu dandeenyudha jechaadha. Gara biraa ribaaldeedha fakkeenyaa fi qomoo walaloo kanaas akkuma isa kanaan duraa waa'ee dhiiraaf dubartiiti haa ta'u maleessa inni kun xinnoo ishee isan of ukkaamse sanarraa kaasa. Fakkeenyaa fi dhiifama naa godhaa maal nama natti jaarsa miinaan jechuu dandeessu yoo gara dubbisu. Yoon barbarree laga dhaabee sangaan badee keessan dheeduu yoon jarjaree bira baasee harkaan qabdee keessan keessu heedha. Yookaan sirba Haayiluu Disaasaa yoo yaadattu ta'e
mucaa bareedduu sana dubbisanii siree faamilii irratti kuffisanii akka muuzii irraa qoncisanii akka warra garii baatu irraa shubbisanii jedha. Egaa jiran warqeen harkaa qaba nama sibiilaatiif. Aadaa keenyatti sin'ee ijaa hubachuu dadhabne nuyi kana hin qabnu jennee isaan immoo maal qabu nuun jedhan dhuguma maal qabna nuun qabnu sintu beeka malee warra kaaniin akka jechuu jechaadha. Kanarraa Waaqayyo nu haa oolchu. Qabna waan baay'ee qabna. Fakkeenyaaf weedduu cidhaa keessatti yeroo wal arrabsanii nuyi durbeen keenya nu durbeen waayyuu yoo bishaan dhaqne yoo qoraan dhaqne yoo dhiira garree karaarraa gorreemee darbaa jennaa jedhu. Garuu durbeen isaan sanaa jedhu durbee warraa baluu yoo bishaan dhaqxe yoo qoraan dhaqxe yoo dhiira garte kosorruu jetti olgorruu jetti soqolluu jetti hudumaa jetti maal hin dhumaa jetti. Yoo kanaan achi immoo yeroo isaanii bakka wal fuudhanii galanii bakka dhaquuf malan sana galgala sana yeroo dhaqanii utuma intalli waa tokko iyyuu godhin maa jedhanii aarsuunii muka qottoo xiyyee akkati qophoofte obboon hin qophoofne lukan sochoosiyye ittiin jedhu. Mammaaksaanis jira. Mammaaksaanis wanti nama kofalchiisan baay'eetu jira. Nama kofalchiisaa wanta ergaa dabarsan. Fakkeenyaaf laftis bayeessa jette jaartiin siree irraa kuufteedhan. Kun mammaaksadha. Waa kaa'uun hin badu jette jaartiin durbummaa nafteedhan. Kunis mammaaksada. Kaleessa nannana qabanii har'a huba qoonqoo namurani anoo qunxuraan dhume jette intalleedhan. Haalaan nama ajaa'ibuun Ameerikaanonni aadaa isaan waggaa 200 yookaan 300 asitti biqilchanii guddisaa turan Oromoon durumaan akka of keessaa qabullee dubbataniitu jira. Mee hordofni walitti adeebinu. Ibboo yeroo taphatan fakkeenyaaf arrabsoosaa wal arrabsantu jiru. Utuuni arrabsicha siniin kenniniin fuuldura biyya Ameerikaanii fi biyya Ingilizii faa kana keessa waggaa dhibboota 3 darban kana keessa wanta developii godhan popular culture keessa roast comedy wanti jedhamu tokko jira. Roast comedy kun wal qocoluu keechaati. Qocolloodha wal aarsuu garuu warra kuttaatti deemu walitti kolfuudha nama ofitti kofalchiisuudha jechaadha. Ijoolleen keenya wanta akkasii kana abidda biraatti taphachuutti kaati roast comedy kana. Fakkeenyaaf ibboo gaafata ibboo deebisuu dadhaba. Dhugiitti hin jedhu yookaan iddoo kaan itti immoo akka jedhamutti biyya naa kenneedha biyya kennaaf. Yeroo sana utuu deebiin deebisanii fuuldura arrabsootu jira akkas miti. Arrabsoon sun maal fa'i yaadattu? Dhugii yoo jedhe dhugee baksaa bulee baddaa'edha. Kan qoomadaadatti kan kee qadaadatti kan qoomadaala fayyaatti kan kee qadaada cabaatti irraan gadee kaadhu bofa diimaa nyaadhu gufuu guguuftuu jala bahi xuuxuuftuu ganna bahi handaqee irra ciise albaatii gadhiisi dhagaa tooraa ta'e bifaan hoolaa ta'e dhagaa tarree ta'e bifaan harree ta'e eelee jala loyi haadha kee harkaa dhoyi shumburaa manaa gadii gungumaa manaa badeedha. Abbayyii duuba qilxuu albee fuula dhiqqoo hidhee arrabsa mucaa. Eega akkas jedhee arrabse amma gaanii aarseeraanii wal aarsaniiru kuni kompitiishinii sana gabborii akka mo'amne kittibaatii siifata wechaasaati. Iree teestiin jedhu warri faranjii. Achi booddee rikoonsaayilii gochuu qabu. Kanaanii nafu dubbiin safuun cabeeraa arrabseeraanii kanaanii nafu safuu sana deebisee ijaaruu qaba. Maal jedhaa fardiin dannabsu an kana caalaa sin arrabsu waraabessi adda booqaa sallaqsu deebiin isaa kana dhaydheetti hima. Okay? Kanaafuu aadaan saba guddaa kana akka waan miidiyaalee hawaasummaaf hin malle tokkotti namoota baay'eetiin yoo xiyyeeffannaa dhaballee aadaa xiyyeeffannaa barbaadudha. Walumaa galatti aadaa qabnu kana dargaggoonni sooshaal miidiyaa yookaan miidiyaalee hawaasummaa kanneen akka tiiktookii, instaagiraamii, feesbuukii, teelegiraamii fi kanneen biroo irratti hojjechuudhaan sammuu dhalootaa keessatti dagaagsuu qabnaan dhaamsa keenya.